gubbarra maqaa kee kan barreessi. Akka ajaa'ibatti himi. Aboo garuu wallaahi Amma wallahi. qilinxoon sun amma diddiigamtee akka tokko goggodhanii qalama diddiban malee maqaan kee achi jira beekta dur. Qilleenxoo miti bari inni keetii dhabe magaalaa Roobeeti. Baadiyyaatti dhabe bakka hin baasun. Mee ilaalla keessiin isaa jajjaba. Dokonkoran qabuuti miskiintichi aangoo barbaada akkana godhata. Nama arrabsee biyya arrabsee kaani xiqqaa guddaa ana malee namni hin jiru jee ani hagaan maneedhaa sanii bee guyyaa takkaaf maqaa isaa yaameen beeku namni asirra jiruu fi daawwatu hundi ni beeka. Faarsee bulaa tahee keessa bahee dabre badin. Faarsuun barmirga isaati mootummaa namuu kajaalatu ni faarsa rakkoo mitaanis ni faarsa garuu ana qofaa namni bakka ni jiraami. Ana malee namni ilmi namaatti lafatan irra hin jiru amantiin islaamaa hin ayyamne akkas. Ilma namaati qoshaasha garaa qabda rabbii si uume ilma namaa kabajuu qabda silaa akki seeraa. Ahmad Saabirtuun biraa dhufte akkana nambara takka tuttuqattu. Oo hiyya. Ana sheekha tokkoffaadha jeebar ana malee isheen hin jiru jeebar. Yaa. Hoggaa sheekotii waa dubbatteen garee akkatti deemee dafee waa deebisaa kannuuf. Ulamaa'ii guddoo akka shee jabala liyyifaadhaaf boo fatwaa deebisaa kan turre. Sheekotii waan siyaasatiif waan gandaatiif waan jinnijaan kaawwaa takka naasofta. Masjida dhayxii ni galtii waan rabbii sitti himtii khalaas. Oo karaa masjidni jiru beeku masjida keenyaa hundufiin jaaniiti firraa ugguranii ammaan dura quban qabdu. Masjida maal dhagaa rabbii haa qajeelchu du'aayii goonaaf achuma keessatti hidhaasaniin. Dhagee masjida nutti balleessaa kun waan hin taane himaa jaaniiti bar seeraan firraa dhorgani masjida seenu. Ayi. Awwaadiliitti badini taa'e. Maaliif itti bada'oo waan agarree waan seera itti baafatanii miti boo sheekaan roobe akka masjida kan nuti seenne jedhanii. Masjida na jisaa. Waan nama iyyuu salaachisu seena masjida iyyuu irraa dhawwani. Idibuu salaatee yoon salaachisa. Akka sareetti masjida irraa eegan. Koofiyaan xiqqittii mataarraan buune tun ta masjida seena miti nuti. Koofiyaa mooluudhaan dhoofatuuf haatare. Ay moluu sana matiinsi nyaatee hidhatama. Raahan keessi ala deemaa. Ganaa mixiinuu nyaatti mixiin. Qofla guddaa booda boo'ichaatu jira. Qofla guddaa booda boo'ichaatu jira maqmaqsa. Keekutee bara laamiin tolchan laamii yoo tolchan maan nu agarsiisa laamiin teenyu. Agarsiisuu qofaa mitiin dhaaddatee arrabsee nama girrisaa jee uummatuma isa hajjii geessee maal godhee nama godhee jaartiitti fuudhee. Jaartii sanillee arrabsee uummata kanaan deeggadammoo girrisaa waan girrisaan jiru jee gabbee arrabse. Bar girrisaan akka biyya jirutti irra guddaa ka ala tattaa'ee intarneeta keessaa akkana godhatu kana caala. Aboo jazaan amma harka irratti baga rabbi deebiseef garuu. Girrisaa kanaan taphadhu girrisaa bakka hundi jira. Deeggaddayyuu mataa addana baase. Amma du'aayii godhiif abbaa abdaati. Du'aayii akkam godhaaf akka inni bahu moo? Takka inni bahu jechuun haqni keessi haa baasuu gaa. Inni gaafa ani hidhame alhamdulillah murtii guutuu ni hidhame jeetu uummata kanaaf viidiyoo waraabe. Eegati baate duub maqaan kee dhoofne akkam. Ni beekare leenca abbaa darbate wallaalu edaa kana gastii mana ibsa irratti fidaniiti. Achiin taa'ee ilaalu jira waan jee gaafateen waa'ee murtii guutuu. Anamtu baheera jedha arma jala. Sobdiiti. Saandee dhabar guyyaan akkami baha? Eenyu baha? Eenyu baha? Milisha baasa? Mee qoy nama galchii jechaa jiru kana galchii. Wanti dabari murtii guutuu. Yoo bahee rabbi haa baasu barmaa bahaa jechuudha namni ani yoo bahee nuti maa bahaa jennu. Ammoo gaafa namarra rakkoon geessuus rakkoo namaa gammaduun sirrii miti. Nu simachuudhaaf qophiidha. ችግር የለም rakkoon qabu. ችግር የለም የማሪፋን godhin ka tokko afaan waanuma isaanii na fiiguuf rakkoon hin jiru. Ayyee. Anaa fi tuwiini abdii baaliyyoo dhombirii abdiyye dubbii waliin nuu kennaati sheekaa gobbaa fi hayaati miituu godhadha. Esh. Baaliyyoo. Waan jettee jedhi. Ammaan jedharee wanni jedhamu duruu jedhame
Koisi garuma dhombir kana ol dabarsitanii fateedha nan fakkaata. Ombur dubbadhu meeti. Maal jettu dubbata maa dhaggeeffataa jirra jechuun dubbii itti fufe Saalim maal jechuu barbaadde? Wanni isaaniin jedhe Jee karam deemnaa jedhe karra deeman dammoo nama beekaa turan deemanii sii galee. Kanaafuu itti deemame. Rakkoon qabu numarti nuun tokko yaada dhufe yaada jaraa lamaaniyyuu gaafatee jira Saalimillee yaada ofiillee duubaan itti aansee yaa dubbatu rakkoon qabu miidiyaa irra jira waan ta'eef jaarsummaa miti waan ta'eef namuu yaada walumatti keekkennan. Yaadni keenya hundu tokko ta'uu danda'a garuu yaada abdiin fide irra jajjabeessuu danda'a waan ta'eef abdiinis yaaduma kana kaase. Akkuma fedhii jara jedhanii ilaaleeti. Ayyee erga akkasii tankaa kanaan durallee suufni nu harkaa deebi'een beeytanii. Turi Baaliyyoo. Baaliyyoo koo akkasiin. Lakki kammaa karra dhugaartuu deemuu bareeda dirqama maal ta'u. Baaliyyoo irraa hojjetu. Amma akkasiin koo. Sara gaagee. Baaliyyoo koo. Ati Saalim ati dubbii eegali. Jechuun akka sheekaa gobbaa jedhutullee ani hamileef deemaa dhugumaan jaaladhee waan nagootaan godhaa jedhee obboleeyyan nu fide waan ta'eef nulleen waan obboleessi keenya fide karuma haqaa deemaa jira yookiin karuma dhugaa deemu jira waan ta'eef dhugaa isaa duuka deemnee gartee waan isaa kana duuba deebisu osoo hin ta'in nuti ammoo nu haa goone sappoortu gooneen whatever haa godhu inni yoo ka dhugaan waan san ta'uu deemu taate isa wajjin jirra jedhee yaada. Mee atiin akka abdii dhufee mana keetitti siin marataa jirutti maal goona jettaa eessaan haa geennu jetta yookiin ammoo eessatti haa dhaabnu bakkillee. Hedduu galatoomii ani tokkoffarratti mucaan kun kakatee dhugaadhaan jechuudha osoo hin fakkeessin jaalalli siraan qabee jiraa jedha. Sheemii takka malee qaanyii takka malee. Kana jechuun konfidensi fitti qabuun dubbateera. Awwala dura dursoo wanta ani barbaade tokkoffarratti jarri kun bakkuma takka gahee jarri kun bakkuma takka gahee awwala waa wahii laaqana yookaan iraatii wajji nyaatanii wajji bidoo haa dalagan dura dursoo. Haga ammaatti sheekaa gobbaa isii qaaman bira gahee argee hin beeku isiilleen isaa gartee hin beektu waan ta'eef dura dursoo walumaa argan. Sigalee jarri kun gaafa walitti dhiyaatee wal argee wajji nyaatee wajji dhuge achirraa booda immoo yaada isaanii fudhannee gara fuulduraa deemna. Ammaa fi waan guyyaa takka jarri ittiin fataa jettu ta'e warra kee jiru kunoo barbaaddu mul'atu inni kuma kudhan ta'e kuma waayee ta'e jechuun kana soo ilaala jara akka waan nuti waliif finneetti affeerraa kennan kan jaalalaa kuni gargaarsaa miti beeku akka affeerratti osoo goonee fi natti toraachuu barbaadu guyyaa takka jechuu kan guyyaa takka guyyaa lama sheekaa gobballee wayyamama ta'e rooba irraa ka'ee. Injira makinan karawna serat bisa. Guyyaa lama. Jechuun san nuti wal bana sin ta'uu dha. Guyyaa lama ni xiqqaate. Abdi guyyaa lama miti sa'a lamallee yoo ta'e kun rakkoo miti. Namni qilleensarra wal jaalatu tokko qaamaa wal bira dhufee yaada walii ibsatee wal fahamee sirriitti wal dhageeffatee wanni sagaleen taa'amuru waan qaabaman ta'antu caala beektaa. Ennaa wal bira dhufanii guyyaa lama maaliif daqiiqaan 30 gahuu danda'a saal takka lama gahuu danda'a sii galee waan naan jedhu qaamaa wal arganii yaada walitti ibsatanii akkama jetteen kana iraatii misaa waliin nyaatanii wal biraa yoo deebi'an sanirraa amma filaagootii maal gaafattaa sheekaa gobbaa as biratti yaaduma kaaftee kanarratti yoo wanni kun warra as keessa jiru kun ta'ama jedhee namni kun wal arguu qaamama jedhanii murteessani. Intalli dubartii takka ganda namaan deemtu ilmoo dhiiratti deemaa mire isaan dhaqanii isii bira akka waan san raawwachuu danda'anii ayyamamaa ta'ullee gaafatanii itti fufaachuu barbaade. Kanuma yaadde. Ilaa tokkoffaa irratti abdii waa takka dubbachuu barbaade dhiifamallee naa godhati. Carraan attama bante kun yoo beekanii tattaaqaman taate jaraaf carraa guddaadha. Waan miidiyaa kanaa irratti jechuudha. Akka qalliitiin ilaalamuu danda'ama asirratti borga namarraa jarri kun lamaan yoo nama miidiyaa ta'an carraa kana chaansii kana hedduu oofachuu danda'an. Karuma fedheen iyyuu abbaan nu atasitti waan isaanii dubbattee guyyaarraa namni 2,300 isaan jala taa'ee isaan hordofuu danda'a.
karoora isaaniillee yaa kana caala wal jaalachiisuu ni danda'e. Tala hafta. Yoo katattaqqamuu beekan taate dhugaa dubbachuudhaaf burga namarraa jarri kun yoo dalagaa biraa qabaatan yaadaafuu rakkoodha. Yoo dalagaa hin qabaanne burga namarraa yoo asirratti jaalala isaaniitu nama meeqa miidiyaa kanarratti walitti dhufee nama meeqatu biyya kamirraa biyya kam walitti dhufee jara lamaan ka biyya tokko keessa jiru miti. Kanaafuu bareeda yaadni keellee yaada gaariidha. Afeeraan yookiin akkuma jette godhamee fi wal birallee yoo gayan rakkoo miti kana waan danda'u namiyyuu waan salphaadha waan taateef akkuma abdii eenyu jedhe guyyaa lama miti sa'aatii lamallee waliin yookiin misaa yookiin ammoo iraa tokko nyaataniillee waddaan deeman akka nama tokkooti waan das nama jedhu walumaa galatti akkuma jette har'a wal biratti walii galtee isaanii kana jedduu argaa jirra nama ammoo nu caala asirratti yoo waliiftaan dhufaniitu isaa waliin haasanii waliin taphatanii waliin kolfanii yaada wal jijjiiraniitiin hin beektan kan waan miidiyaa kana fagoo deemuu danda'an. Fagoo deemuu danda'an fagoo waan yaadame kana olitti jechuudha. Rabbiin akkasaa godhuufi fayyadamuu hin danda'an jedha. Kanaafiyyuu kun yaada gaariidha akkumatu jette kun waan salphaadha. Isaan wal bira ga'anii fa'aa jedhama sanii oluu waan guddaan isaanii argamuu danda'a. Akkasitti haa fayyadamanii jechuuf keessa bahee fi dhiifama. Irratti illee dheeres. በጣም ያደ ጋሪ እኔ ልናገር ነበረ ባይዘው ከቫኤ ዱካ Dura usikati dubbatin ya si. Ini kabaddu yeroon sin dubbisiifne. Hayaat Ada baan. bara dubbiin silaa isiniin kennamu dubbii bitanii silaa karma sheekaa gubbaa kana dhufe bareeda. Amma dhageettanii waa hunda sheekaa gubbaa gaafii abdiin si gaafate atiin waan kana dhugaadhaan deemtamoo hayyamamaadha moo waan kana nuu ibsiiti ibsanirratti kunoo namni ulfaataan keenya kabajamaan tokkollee dhufe eeluun saniifuu waan san erga nuu mirkaneessitee booda nuti waan jiru asumatti murteessinee akkuma abdiin jedhe san guyyaa takka deemtee sa'aatii lama yookiin sa'a takka yookiin daqiiqaa 30 waan taane waan san puruuf nu guutee daneegaan waan san gootanii booda kara jiru itti ilaalaa deemna jechuu waan san irratti yaada nuu kenniiti dubbii waliif fudhannaa eeluu fi baaliyyoo abdii namoota jirjee wajjin. Maaliif fedhe beektaa? Sheekan gobbaa baalee roobe jiraami. Baalee roobe tirraa hayaatii jedhee asallaa dhufuu danda'a. Karaan wanni tiraanspoortii guutuu waan kenna. Sigalee nuti ispoonsar nuyi waan ta'eef inni dhufuu hayyamama guyyaa kan mijataa. Yoo mijanneef immoo guyyaa kanaa qabaa jedhu carraa sheekaa kennee jira. Wanna kana yaaduu keessaniif galatuma Oromoodha. Oromoo waluma jabeessiti. Ani birrii qabadheefillee addaan fuudhu qabadullee maaliifi Oromoo wal bira dhaabatu waayita cidhaallee waayita bo'aallee eegalchinu. Lammaffaa immoo ani mafallogoo nagarnoo kana wanni isin haasaa jirtan bara ani baffiitumta nagarraallee qarallee dubbadhee jira. Haatiin anuu mina haalan damooddaa talaqu እንኳን isinii miti isii miti agam akka anjaaludha. Anjaa namati annan galchu ayaati ani guyyaan takkaa lama natti xiqqaatti. Guyyaan takkaa lama ayaatiin natti xiqqaatti. Ani bira na fiddanii ayaatiin bataamitti ayaatiin bira turuu barbaada. Walaa maal yaada bitaani yesu aqqiffistuulla mamoota nama falligoo. Waan isuun koo nama manyoo. Waan biraa sitaa mitiin wallahi yesu aqqiffistu nama falligoo. Waan biraa leelaa nagar amroo nyeedilla. አቡኒ ኖ አይ በቃ እዚህ ጋር የሆነ እንትን ለሌሎች ይቅርባቸው ይችላል። እኔ እኮ ብዙ ነገር አሳለ ኖ በቃ እሱ እንዳለው ሆኖ ይቀመጣ። ይኸውልህ አቡኒ ምን መሰለ እዚህ ጋር ወራት የለም። እኔ እሺ ብያለሁ እኮ እኔ እሺ ብያለሁ። እኔ የምፈልገው ነገር እኮ ነው። አናቱ በርባድ ዋና በርባዱ መተሳዱበት ተኒበር ምን እሺ ሰውን አታዳምጠው እንዴ? ምን እሺ እዚህ ጋር ወራት ያለበት በቃ ወደ ገደለው መግባት አለበት። አንተ የሚያስፈልግ ነገር ለነሱ ተናገር። የምንገናኘው ቀን ተናገር። በቃ እንገናኝ። እዚህ ጋር በቃ እዛ ያቲ ነግንቻ አልመለስም ምናምን የምትለው ዱፍቴ አሲብ ብሩ ይተል እኔ ይመቸኛል። ለምን ነገ ራሱ አይሆንም። እሷ መበልጥብኝ ማንም የለም። ብሪ ብቻ ይስምቡሳ መለ ቦሩ ቢረን ለማ በቃ የሚፈለገው ይሄ ነው። ቦሪዩ እኔ እላለሁ እስም ብቻ Yeeffannoo keessan akka nama birrii barbaadu ta'in akka.
kabaja namni jaala keessan beeku faasaa malee akka waan birrii akka waan dhaba birrii natti naasaan oolina. Maaliif nu takka isin wal agartan jechuun አትል አስተሳሰብ ሊሆን ይችላል አስተሳሰብ ሊሆን ይችላል አስተሳሰብ ሊሆን ይችላል እንጂ አብዲ ይላሉ ታማ አብዲ የሰኒ ሚቲ እኛ ካንተ ምንም አንፈልጉም ካናሊ ወላ አብዲ ኢሲዮ በርባደ ይሄ እኮ ወዳችሁ ኢሲኒ ቶሌ ጃለተኒ ለኛ ያላችሁና በቃ ጀተኒ ቲመለ እኮ እዚጋ ግዴታ ያለባችሁ ፍላጎት ይከተ አያት ዳጋይ ፍላጎት ይከናኒ መለ ከሰኒ ነው ምትዮጋ ስለስብረት ኮርስ በቃ ሶ አካሲ ያዲ ረቢ አኒ ከጀዲበር ከብር ረት ጥየፈኖ አከጎዱ በቃ ብር ያለሱ ማለት ነው እሱ ሌላ ነገር እንዳያወራ ነው በቃ እዚህ ብቻ ዋቡዛ ማል ጀናኒን ከረሰ ለመለ እንደከሰኒ ሌላ ብዙ ነገር እንዳያወራ እዚህ ጋር ስለሊሙ ማሪቺ ሲንቃቃ ኦልተን ኩሊ መበቃ ቅሪፊሲቱ ነጅራን አከተመ ሌላ ታሪክ የለው አንተ ዛሬ ብር ሰጠኝ ማለት ነው አቦር ሀረና ከኒቴ ቦራ ከኑ እንደንዴቱ የሰው ልጅ ነው ትጨርሳለህ ከዋን ፊት ለረብን ብቻ አነ ጃለለ ኢሲቱ ነጅራ እሷ ጋር ወሰዱ አከተመ አንተ ኢሉ ነዘለ ጅር አከና ቃቃ ኦልተን ይወር ኢሉን ብቻው ራሱ ይወስደኛል ኢሉ አረ ፕሊዝ ኢሉን አስገቡት ኩኖቲ ገሌራ አስገዘ ጅራ በራስከ ለብዜ ኢሲን ቦርጀተኒ ሚቲ ኢሉን አማ ገልገላ ከና ወሊን ኑ ፊዱ እንደንዳ ገልገላ ከና ኢስካ ነማን አዳለ ኢኒ ኢሉለን ኦሮሞዳ ሁንዱዩ ኦሮሞዳ ይለያል እሱ እኮ አኒባር አኒማሊ ቤታ ኢሉ ይለያል አርጎ ነው በቃ ጎዴ እርግሲ ሰመለ ኢሉ ባፍ ብቻ ያወራ ጎዴ እርግሲ ወላሂ በኔ ኢመነኝ አብዲ ፈአለ ሪሊ የሆነ ነገር ነው ምናገርተኒ አብዲ ገሩ ወይታከናሉትሽ አብዲ እንዲ አብዲ አላቆም ገሩ አከነቱ የቻ ወይታ የተማርኩልኝ ነኝና አቲ ቤቱ አኑ እንደዚህ ራሱ አንብቤ ያውቃሉ አከንቁም ነገር ይቤኩ ምቤካ አከነቱ ወጣኑ ይገባዋል አፍቅሮ ያውቃል በቃ ይገባዋል አየም የሚሉ ዱብሳ ስለችሁ ኢሉ ጋይስ ሼካ ጎባ ወላ ሀያት ሀጋ ነምኒ ሲኒ ከኑ ድርቢ ቢሌሽን ዱበተና ያሬ ዱብቱ እንደት ማታ ገሚ እኮ አብዲ ከረባና ነው እና ሞትዩ አብዲ አስፕረት ጀቹ ወይት ኢሉ ሌበር ሲስተም ጆሌን ቱኒ ለማን ጊዜ ወልብሮ ዱፍቱ ነሞ ይዱ ከርጋ አማ ዘመን ጆሌ ወሊ ቡተምቲ ይገለ wanni nu dubbisiisu barqashtiiki wanni anaaf hayaati nu dubbisiisu armaan beeta isin akka jaalala kenna gara biraatti akka isin hin faamne fi malee barnu okay carras ni kenna hold a minute labase ka koy me labase ka koy anchichu jedhee barsiisa anchichu